Waa hojjedhu isinitti agarsiisa wallaahi eegii mana kana dhufee saaloonii maal silkiin koo argeen beeku laa kunoo har'a madaamittiin jaartiin manaa baanaan jawaala fuudhee gadi ba'ee kunoo waanan kophaa koo keessa gulufaa ololaa laala kana qulqulleessitee sammuu na fuutti. Too moos Itoophiyaa jiraadhee qodaa kana qabaadhee kana taa'ee achi taa'ee nagadu kanuma nagadu yaa rabbii to kana laa kophaa kiyya farda keessa gulufsiisatu Itoophiyaati kan. Waan isheen gadi falfaltee bittee baate kanarra hoo xinnaate 10 ol bahee gabbo guyyaatti. Kana miicii deemette kana maal miicamma jaalase taa'ee akkasitti kana miicaa fi ilaa kanallee yoo xinnaate guyyaatti 10 yaabee gadi bu'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamatan dagannee obboleeyyan kiyya. Viidiyoo kana wanni isin fideef jechuudha akka barumsa irraa argattaniif jechuudha. Akka barumsa irraa argattaniif akka irraa hubattaniif akka irraa of eeggattaniif jechuudha. Viidiyoo kana qabadhee wanni isin dhufeef ijoolleen keenya yeroo baay'ee jechuudha biyyaa baane hojiif biyyaa baane haa ta'u viidiyoo inuma hojjanna hundumti kennaa iyyuu garuu viidiyoo mataa keessanii hojjedhaa malee viidiyoo mana isaanii waraabu kana durallee irraa dubbadheetiin jira. Kana duras irraa dubbadheetiin jira. Obboleeyyan kiyyaa viidiyoo yoo waraabdan kifilii keessan qofa keessatti waraaba. Viidiyoo tiktookii haa ta'u, viidiyoo yuutuubii haa ta'u, kifilii keessanitti waraaba malee yeroo baay'ee jechuudha heeyyama isaaniitiin ala yoo isaan isiniin heeyyamin sirrii miti jechuudha wanti kun. Mana isaanii waraabuu, mana isaanii keessa deemtanii waraabuu, meeshaa isaanii waraabuu, kifiliiwwan isaanii viidiyoo waraabuu, walumaa galatti jechuudha mana isaanii waan ta'e uffata isaanii, ijoollee isaanii, nyaata isaanii odoo isaan isiniin heeyyamin yoo odoo nyaata hojjetaa jirtan waraabdan haa ta'u rakkoon qabu yoo isaan isin heeyyaman akkaataa itti hojjetan namni irraa haa baratuuf namaaf barumsa haa ta'uuf akkaataa itti hojjetan tartiibaan jechuudha. Yoo isa hojjettan inni rakkoon qabu haga tokko jechuudha. Garuu immoo nyaata qophaa'ee nyaata isaanii waraabuu, uffata isaanii waraabuu, iddoo teessuma isaanii, iddoo bultii isaanii, mana isaanii keessa waraabuun sirrii miti jechuudha. Seegalee sirrii miti. Maaliif yeroo baay'ee jechuudha isaan waan akkanaa kana hin jaalatan. Maaliif namni kamiyyuu mana ofii waraabee addabaabayii irra baasuu hin barbaadu. Garuu haala hojii akkanatti waan kana hojjechuuf akkanatti hojjedhe waan kana waan agarsiisuu yookaan meeshaa wayii beeksisuu yookaan gaafii gatii wayii mana ofiituu namni yookaan namni irraa akka baratuuf mana akkasii akka ijaarratuuf yoo waraaban malee yeroo baay'ee namni mana ofiituu waraabu dhoorgaadha jechuudha. Mana isaaniitii miti mana isaanii hin waraabina ijoolleen keenya yeroo baay'ee jechuudha. Mana isaanii waraabuu irraa of eeggadhaa. Viidiyoon kun isin adabsiisa. Mucattii tana viidiyoo kana oduu arganii hin adabamti mucattiitu jechuudha. Hin jaalatan isaan mana isaanii waraabanii addabaabayii irra ol baasuu, miidiyaa irratti ol baasuu. Isin galee ofiif sodaatan. Kanaaf ijoolleen keenya jechuudha. Akkuma argitan meeshaa isaanii waraabaa gallakkisaa. Ijoolleen baay'een keessan amma iddoo bultii isaanii fa'aa algaa isaanii fa'aa firaashii yeroo sirreessuuf dhayitan hin waraabdan kun maaliif barbaachise? Nooriidha. Ayibeedha jechuudha. Sirrii miti.
wanta akkanaa jechuudha. Ijoolleen baay'ee firaasheen akkanaa fi akkanatti balleessu maal wanni akkanaa kun hin barbaachisu jechuudha. Sirrii miti jechuudha. Seerru isin adabaa. Seeraan ala heeyyamaan ala viidiyoo mana isaanii meeshaa isaanii waraabuun sirrii miti jechuudha. Hin adabamtan. Mataa keessanii viidiyoo mataa keessanii hojjettan rakkoo hin qabu hojjedha. Viidiyoo mataa keessanii ofii keessanii waa irratti haasa'u. Nama waa barsiisuu yoo ta'e irratti hojjedha. Garuu immoo meeshaa isaanii waraabuu irraa sirriitti of eeggachuu qabdan isiniin jedha ijoolleen keenya. Gonkumaa mana isaanii hin waraabinaa. Ammatti bilbila qabattee mana isaanii hunda keessa deemtee waraabdu kun homaa tokkos hin fayyadu. Ati amma mana haga hojjettu ulfaatina dalagaa baay'ina dalagaa kophaa kee akka hojjettudha kan dubbataa jirtu obboleettiin keenya kun. Biyya namaa keessa jiraatee namni hojii kanaa gadii mana kanaa gadii kan hojjetu hin jiru muraasa jechuudha. Kanaa oliiti malee garuu immoo waan hojjettu san ofumaa keetii beeki malee nama beeksisuun hin barbaachisu jechuudha. Namni waan si fayyadu yookaan namni dhufee si gargaaru tokko hin jiru. Ati immoo mana namaa waraabdee miidiyaa irratti ol baastee booda akka tasaa isaanii wal dhabdee osoo bilbila keetuu sirraa fuudhanii waan kana arganii jechuudha. Seerris adaba jechuudha. Obboleettii xiyyaa ijoolleen kennallee kan waan akkanaa yookaan isii ilaaltanii anis mana haganaatiin hojjedha hojii haganaatiin hojjedha hojii si caaluun hojjedhettanii isinis boruu ganama waraabdanii akkasirra hin finne isiniin jedha barumsa isinii haa